Adoolessa 9,2026 oduu sibuun neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Gatiin daballii gatii mana kiraa kan jireenyaa dhibbeentaa 11.5 akka hin caalle murtaa'e. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee daballii gatii mana kiraa kan jireenyaa irratti murtee dabarsuu ibse. Kanaanis daballiin gatii mana kiraa jireenyaa dhibbeentaa 11.5 akka hin dabarre ta'ee murtaa'u biiroon misoomaa fi bulchiinsa manneen magaalaa Finfinneetu beeksise. Galmeen haaromsa waliigaltee kireeffataa fi kireessaas adoolessa 8,2026 kaasee gaggeeffamuu jalqabeera jedha biirichi. Biiroon misoomaa fi bulchiinsa manneenii magaalaa Finfinnee akka ibsetti daballiin gatii mana kiraa kan jireenyaa dhibbeentaa 1.5 gaditti murtaa'ee hojiirra oolu sun akkaataa labsii hordoffii mana kiraa kan jireenyaa ba'ee ragga'een ta'uu yaadachiiseera. Biirichi hojii manni sun hojii akkasumaan hojiirra kan oole osoo hin taane qorannoo gadi fagoo kan taasifame ta'uu dabalee ibsee abbootiin qabeenyaa mana kireessan hamma kiraa mana waqtiin gaafatu akka argatan kireeffataanis sarbiinsa kaaniif akka hin saaxilamne kan gargaaru ta'uu ibseera. Jarmaniitti ogeessi fayyaa namoota wallaanaa ture keessaa 15 ajjeeseera jedhame hidhaan adabame. Dooktarri Jarmanii namoota garmalee dhibamanii hospitaala seenan yaaluun beekamu namoota dhibamanii isa bira deeman keessaa 15 waan ajjeeseef hidhaa umurii guutuun itti murtaa'e. Jaanes namni jedhamu nama ganna 41 kan jedhe manni murtii Berliin namni sun bara 2021 haga 2024 gidduutti dubartoota 12 fi dhiirota 3 ajjeesuun balleessaan itti murame. Aangaa'onni ajjeechaawwan namni kun raawwate keessaa lakkoofsi ibsame kun baay'ee muraasaa jedhan. Yeroo ammaa abbootiin alangaa ajjeechaawwan kaan dooktarri kun ittiin shakkame qorataa jiru. Namoonni harka dooktara kanaatti du'uun mirkanaa'e umuriin isaanii ganna 25 fi 91 gidduudha jedhame. Namoonni sunneen baay'ee dhukkubsatanii turanis garuu dhukkubaan du'uu isaanii mirkanaa'aa hin turre. Abbootiin seeraa mana dooktara sanaa deemuun qorannoo gaggeessaniin namni kun beekamtii dhukkubsattootaa malee qoricha nama ajjeesu walitti makuun kennaafii ture jedhan. Dooktarri sun namoota ajjeese sana akka hin shakkamne gochuuf mana dhukkubsattootaa ajjeeseetti balaa ibiddaa uumuuf yaalaa ture jedhan abbootiin seeraa. Dooktarri sun adoolessa 2024 battala qabamuuf jedhu dura dubartoota 2 umuriin isaanii ganna 75 fi 76 ta'e ajjeesee ture. Ergasii mana dubartii tokkotti ibidda qabsiisuuf ture garuu hin milkoofne. Adeemsa seeraa waggaaf gaggeeffamaa ture keessatti dooktarri sun homaa hin jenne. Garuu ji'a darbe namoota ajjeesuu amanuun kanneen ajjeese keessaa 12 akkaan kan dhukkubsatan ta'uu eeree dhukkubsattoonni sun dhiphina hin barbaachifne keessa galuurra jedhee ajjeesaa akka ture mana murtiitti hime. Kana hundaa yeroon raawwadhu tarkaanfii baay'ee filatamaa akka ta'ettiin hubadhee jedhe. Dararaa namoota irratti raawwatame hundaaf dhiifama akka gaafates himeera. Aangaa'onni namoota hedduu akka ajjeese shakkuu abbootiin seeraa ajjeechaa biroo 76 irratti qorannoo gaggeessaa jiru. Gamtaan Awurooppaa xiyyaaronni naannoo qilleensa Iraan, Iraaqii fi Libaanos irratti akka hin balaliine akeekkachiisuun dhaga'ame. Dhaabbanni nageenya aviyeeshinii Gamtaa Awurooppaa xiyyaaronni naannoo qilleensa Iraan, Iraaqii fi Libaanos irra akka hin balaliine akeekkachiisa cimaa kenneera. Ibsichi naannichatti dhukaasa dhaabuun sarbamaa jiraachuu ibsuun sunis walitti bu'iinsa waraanaa fiduu akka danda'u ibsuun haga beeksisni biraa kennamutti xiyyaaronni haga gayya 31tti biyyoota eeraman kanarra akka hin balaliine gorseera. Akkasumas dhukaasa dhaabuun guutummaatti yoo sarbame naannoon qilleensa Iraan balaadhaaf saaxilamaa jechuun akeekkachiiseera. Ejensichi akeekkachiisa kana kan baase Pireezidaant Tiraamp dhukaasa dhaabuun diigamuu erga dubbatanii booda. Sababni isaas haleellaa dooniiwwan daldala Strait of Hormuz keessa darban irratti raawwatame yoo ta'u kunis haleellaa waraanaa akka geggeessise beekamaadha. Ameerikaan Iraan keessatti bakkoota 80 ol kan rukutte ta'uu ibsitee Iraan ammoo dhaabbilee waraanaa Ameerikaa Baahireenii fi Kuweet keessatti argaman irratti haaloo ba'uu ishee ibsiteetti. Biyyoonni lachuu dhukaasa dhaabuu cabsaniiru jechuun wal himatanis tarkaanfiin sun gatiin boba'aa addunyaa dhibbeentaa 5 akka ol ka'u taasiseera. Murtoo guddaan madaallii ji'opolitikaa addunyaa jijjiiruu danda'u neetoon murtaa'e. Hojjettoonni neetoo bara 2026tti Yuukireen gargaarsa waraanaa guddaa yuuroo biiliyoona 70 akka kennitu waadaa galaniiru. Labsiidhumaa hooggantoonni gamtichaa walgahii yaa'ii Turkii Ankaaraatti ta'aniin fudhatan. Murteen sun seenaa waraanaa keessatti gargaarsa guddaa fi tarsimoo ta'ee kan ilaalamu yoo ta'u ergaawwan ijoo armaan gadii dabarseera. Maallaqni kun Yuukireen sirna ittisa qilleensaa ammayyaa, misaa'ila fageenya dheeraa fi meeshaalee waraanaa teekinooloojii akka argattu balbala kan bannu ta'a. Tarkaanfiin biyyoota dhiyaa akka hir'isnee fi deeggarsi Yuukireen akka itti fufu Kireemiliiniif mallattoo ijoodha. Akka xiinxaltoonni dhimma idil addunyaa jedhanitti waliigalteen Ankaaraa kun waraana Raashiyaa fi Yuukireen sadarkaa haaraatti gaggeessuu danda'a jedhan.